Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Jaalallee Intarteemanti. Kan daawwachaa jirtan chaanaala keessan mana keessan teessanii barumsa keessan irraa barattan Jaalallee Intarteemantiidha. Har'a mata duree nuti qabannee dhufne barumsa keenya akkamitti itti fufsiisuu dandeenya kan jedhudha. Barumsi chaanaalii kanarraa kennamu isiniif kan ta'u yoo ta'e, barachuu barumsa keenya akka itti fufu kan barbaaddan yoo ta'e, VPN yookaan appilikeeshinii VPN Super jedhamu kana akka qabaattan isin gaafachuun barbaade. Maaliif yoo jettan immoo Itoophiyaa keessatti Itoophiyaan biyya paartiner piroogiraamii YouTube keessa hin jirredha. Kanan godhuu deemu yoo isin VPN kanan fayyadamne barumsi addaan cita. Arrumarraa amma yeroo viidiyoo kana ilaaltan barumsi haatti fufu warri jettan VPN fayyadamuu keessan VPN fayyadamtanii yeroo isin viidiyoo daawwattan asitti mallattoon na argisiisutu jira. VPN yeroo fayyadamtan biyyoonni isin connect godhuu qabdan kanneen akka Jarmanii, biyyoota akka Singapore, United States fi UK faa yoo ta'e barumsi keenya haalaan itti fufa jechuudha. Yoo kun hin taane immoo VPN fayyadamuu keessaniin alatti barumsi ammarraa kaasee addaan cituu danda'a jechuudha. Yeroon amma viidiyoo kana isinii waraabu kanarraa kaasee VPN Super App kana fayyadamtanii viidiyoo amma isinii gadhiise kanallee daawwattanii hiriyoota keessaniifis share godhaa. Barumsi keenya akka itti fufu nu jajjabeessuudhaan hamilee nu ta'uu dandeessu. Kanaan alatti immoo VPN'dhaan alatti barumsi addaan cituun isaa waan hafa hin qabne jechuudha. Yookiin immoo akka lokeeshina Itoophiyaa irratti barumsi kun isiniif hin hojjenne irratti guute namoota VPN fayyadamaniin alatti akka isin bira ga'uu hin dandeenye waan hin godhuuf VPN utuu fayyadamtanii anaafis isiniifis baay'ee gaarii ta'a jedhee yaada. Guyyaa irraa kaasee VPN'n akka an barsiisu isinis akka barattan isin gaafadha jechuudha. Barnoonni hundi kan kutaa 10 kaasee hamma kutaa 12tti waraabamee xumuramee jira. Keessumattuu barnoonni histirii jechuudha. Barumsa kana isin biraan ga'uudhaaf VPN irraa daawulood godhattanii fayyadamuu danda'uu qabdu jechuudha. Waa'ee kana ilaalchisee mormiin tokko yookaan yaadni tokko isin biraa akka ka'u hin barbaadu. Yoo barumsa barbaaddee VPN kana fayyadamtee lokeeshina biyya biroo guuttee baratta yookaan ammoo hin dhiista. Kana achitti maaf akkas ta'ee fi maaf kana goonaa gaafiin jedhamullee akka ka'u hin barbaadu. Godhi jedhamnaan godhi, yoo hin taane dhiisi. Barumsa kana kun gaafii jijjiirama hin qabnedha yookaan hin jijjiiramnedha jechuudha. Har'aaf yaadni isinii qabadhee dhufe kana fakkaataa. Barumsa keenyaan walitti deebina yoo VPN fayyadamtan yookaan immoo barumsi keenya akka addaan citu akka hubattan hin barbaada. Guddaa galatooma.